abule bardurati ove surrata le gafata surrata disi tayidi jala gasuqanka lakawe qutti takka hashara lama munasadi habut je lakawe yo khorjo hidi jala gasuqan dabe me khorjo njan daram mana kana jiranu mata be khisila darumatti timbo takalaqani ta dara mana sani male khamana khananto akana mo kamirabsa akan memokan achi deebi'anii daraa mana sanii fidaa jaaniin kuni hin jiru. Kanaaf haati teenya abbootiin keenya warri gandaa dhalaa yogguunii fi namni isinit dhufe dhalaa akka shari'aa firraa gakkanna. Dhalaan dubartiin takka dhufnaan ummanni keenya kiyyaan laal dubartii waa sadii irraa eegan jaan waa sadii irraa eeganii joollee qabeenya irraa eeganii booda joollumaaf eeganii jaan harree waraabeessarraa eeganii booda waraabeessumaaf eeganii jaan dhalaa dhiirarraa eeganii booda dhiirumaaf eegan jaan isin ni nyaattanii dhalaa kana oguu guddiftan ba dhiira tanaan baan abbootii tana ni nyaattanii ni qalattanii ni gurgurattanii itti jirtan gurgura hin gurgurannu hin je'inaa tanumatti jirtan sani. Kanaaf dubartiin teenya jaallannaan dabarte wanni qaanfi jaamu namni tokko isin dubbifatee jaallannaan hogguu ka'ee mana dhufe an jaalladhee nama sana abbo bileessa kiyya eessumo adeero ja'aniin yoo abbaa fiillee qaanfatan ka ibaluu san an jaalladhee nikaana godhaafi jechuu ni qabde jaalladhe nikaallee yoo niifisi ulfaateefaan jaalladhe jaallachuun qaanyi qabdi baay'ee taash faadum jaalladhe jechuun qaanyi qabdi kunoo dhiirti bakka kana quuqaanurraa buqqaa saayii isinii afaaniin dubbadhaa jaan boo isinii dubbatte ijoolleen as booda duwwa dhakaa mataa irrattiin isinii fannisa qixa sirriitiin deemaa dhaqaa fuudhaa isiniis wanni hattaniif hin jirtu as booda biyya aalimni keessa jiru keessatti aalima ofiin xiqqeessan ganda keenya aalima ofii nama ofii guddisa dura farda abbaan bikeen darbate an bikam gooti jaan dhakaani darbatti jette ummanni teenya Oromoo aalima keenya nu guddisuu qaba guddaa keenya nu guddisuu qaba. Kanaafu insha Allah wal jala rabbii sinaa yaasu